Timootewos 2:14 akka jedha waan hundumaa gungummii fi morkii malee godhaa jedha. Ameen. Har'a sagalee Waaqayyoo kan jenne walii wajjin ilaalla. Waaqayyoon waaqeffachuu. Ameen. Namoonni Waaqayyoo waaqeffachuu barbaaddu? Waaqayyoon waaqeffachuu mata duree jiru ture wajjin ilaalla. Biyya lafaa kana keessa wanti waaqeffamu lakkoofsa hin qabu. Wanti waaqeffamu hedduudha. Tokko lama jennee waan bira dabarru miti. Waaqeffannaan waan namichi waaqeffatu isaaf waaqeffannaan. Kanaaf nuti garuu Waaqayyoo waaqeffanna. Waaqi keenya immoo Waaqa jiraataa isa waaqaaf lafa uume. Isa digimtiin hin dandeenye. Isa tokkolaan hin dandeenye. Isa humni kam namni wadha jedhee danda'u miti hin yaalle. Kanaaf waaqeffannaa nuti warri Waaqayyoo waaqeffannu waa san irratti dubbadhaarraa. Isin waa wal hordofneetu sabooddee Waaqayyoo qarannee waaqeffannaan keenya kun isa bira ga'a. Waaqayyoo waaqeffachuun hin danda'ama. Yeroo baay'ee namoonni gara waaqeffannaatti yeroo dhufan Waaqayyoo waaqeffachuu utuu hin beekin dhufu baay'een isaanii akkamitti akka waaqeffatan illee maaliin akka waaqeffatan illee eenyuun akka waaqeffatan illee hin beekan. Kanaaf baay'een keenya fuuldura Waaqayyoo teenyee Waaqayyoo wajjin walii gallee hin jirru. Sababiin isaa maali? Eenyuun akka waaqeffannu waan hin beekneef, eenyuun akka tajaajilu waan hin beekneef waaqeffannaan keenya okkolaadha yookaan rakkataadha. Waaqeffannaa rakkataa yeroo waaqeffannu immoo miidhamaa adeemnu sun miidhamna. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo kan jedha namaaf namni yoo wal lolee nama taraarsaa jedha. Waaqayyoof namni yoo walitti bu'e garuu eenyutu taraarsaa jedha. Kanaaf gaafa waaqeffannaa okkolaa waaqeffannaa hiika hin qabaanne waaqeffannu Waaqayyoodhaan wajjin walitti buuna. Waaqayyoon waa eegu. Ameen. Amma har'a waaldaa kana keessatti kan walitti qabamne hundumti keenya eenyu waaqeffachuu dhufne? Jireenyi keenya dhuguma waaqeffataa akka jira sagalee Waaqayyoo kan waaqeffatamu waa lamaan dhugaadhaaf hafuuraan. Ameen. Tokko maal qabatee jira? Dhugaa. Lammaffaa maal qabatee jira? Hafuura. Meeshaan Waaqayyoo waaqeffannaa laphee keenya gaafa miijan sakaanurra ka'a. Dhugaadhaan waaqeffachaa jirti yoo jiraa'oo hafuura waaqeffachaa jirti yoo jiraa'oo jedhameetu nurra keeyame tarii maaltu beeka? Sababuma kana baay'atee jiru keessaa kan nama dhugaadhaan waaqeffatu kan nama tokko ta'a yookaan nama lama ta'a. Waaqayyo irraa kaasee hafuura waaqeffannaa nurra haa kaa'u. Nama sana akka qabiiti Waaqayyo hafuura waaqeffannaa siif haa kennu. Dabalaa jedhani Waaqayyoodhaani hafuura waaqeffannaa jedhani siif haa kennu jedhani. Ameen. Akka jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos dubartittii sanaanii wangeela Yohaannis keessatti isin waan hin beeknetti sagaddu sagadaa itti garuu wanticha iyyuu hin beektu. Ameen. Innumtama bishaan si kadhatu kun ofuma isaatii iyyuu eenyuun akka ta'etu beektee situ isa waaqeffataa situ isa sagadannaani inni amma mitiyetti inni amma miti yeroon jira yeroo isaatti hin taa'anna innumti kun eenyuun akka ta'e maal beektaa? Amma nuti akkas gaafa Waaqayyo waaqeffannu Waaqayyo wajjin haasaa Waaqayyoon hin beektu. Namoonni baay'een gungumaa waaqeffatu gaddaa waaqeffatu yeroo jedhu gaafa Waaqayyoon waaqeffatan gaddaa waaqeffatina. Waaqayyo waaqeffachuu miti bitteema mana keessatti gaddaa nyaatina. Ameen. Gammadaa yeroo Waaqayyo waaqeffatan gungummii morkii jibba jallina isaan kana qabanne gaafa waaqeffannu Waaqayyoon waaqeffachuu takkuma hin dandeenye. Waaqeffannaa waaqeffachuu dandeenya. Waaqayyo waaqeffachuu garuu hin dandeenye. Waan tokko isinitti hima. Abrahaam kan inni kakuu dhaga'ee biyyaa bahe yookaan kakuu dhaga'ee yeroo biyyaa bahe sana dhanna qabateera? Dhanna qabateeru? Waaqa sodaa dubbadhaa. Abrahaamni Waaqayyo gaafa inni bahe ittiin dhanna qabatee jiraan jedhe. Jira? Dhanna hin qabanne? Sin guddisa yeroo dhanna qabatee jira? Dhanna hin qabanne? Abbaa maatii taata biyya bulchita qomoo lafarraatu waa'ee kee teeffamu yoo dhanna hin qabanne utuu dhanna hin qabatin kakuu dhaga'uun hin danda'ama. Hin dogoggorina garuu raawwachiisuun takkuma hin danda'amu. Ameen. Utuu dhanna hin qabatin halleluyyaa jechuun hin danda'ama garuu ija godhachiisuun takkuma hin danda'amu. Ameen. Kanaaf utuu dhanna hin qabatin jibba baannee jallina baannee waaqeffachuu hin dandeenya.
garuu waaqayyo waaqeffachuu hin dandeenye. Waaqeffannaa waaqeffachuu dandeenye. Warri garaa qulqulluudhaan waaqeffatan samaayi raasan. Amiin jedhamaa jedhan. Warri garaa qulqulluudhaan kadhatan abidda waaqarraa buusan. Maal amiin jedhadhaan jedhe. Inama sana qaqqabii waaqayyo waaqeffachuu dhufte miti jedhin. Garaa kee keessa gungummiin jiraa'oo. Jibbi jiraa'oo. Jallinni jiraa'oo. Kana taanaa yeroon guminii galii jedhi. Hiwayyuu jedhan. Waaqayyo garaa qulqulluu ittiin isa waaqeffannu nuuf kenna. Ameen. Har'a kanan si kadhadhaa waaqayyo mana keetti waa hin hojjetu. Amma rakkinni keenya maal ni jedhana akka Abrahaam sana ta'an. Abrahaam waan nama qabachuu dideef waggaa 25 rakkate obboloo tokko. Hinuma dhagaa hin raawwatu, hunuma dhagaa hin raawwatu, hunuma dhagaa hin raawwatu. Wanta Abrahaam hin godhin hin jiru. Qalma qaleera, aarsaa dhiyeesseera. Wanti inni hojjetin hin jiru. Garuu homtuu hin jiru. Guyyaa tokko waaqayyo dhufee akka jedhe dubbiin miilla na taate. Ameen. Bara na qabattaa, bara dhufu waatu ta'a. Gaafa waaqayyo jedhu Abrahaam akka jedhe maal gooftaa? Gaafa natti dubbatte iyyuu annan nan qabanne. Gaafa ati kakatte iyyuu annan nan qabanne. Gaafa raajummaan dhufe iyyuu annan nan qabanne. Maali gaafa inni jedhu noo anna qabadhu waatu sii ta'a. Ameen. Mee nama suuraa akka jedhe qulqullaa'e waatu sii ta'a jedhi. Dabalaa yaameesi. Lallabuun hin danda'ama, faarfachuun hin danda'ama. Kun waaqeffannaa jedhama. Waaqayyo waaqeffachuun garuu garaa qulqulluu qofa danda'ama. Hafuurri garaa qulqulluudhaan waaqeffatu gaafa nu dhufu wanti hunduu salphaadha. Ameen. Dhukkuba keef lama deemuus hin gaafatu. Maaliif inni hundumaa danda'a? Gaaffii baattee jooruus hin gaafatu. Waan nama dhibu namoonni baay'een namas waan shawwadaniif, waldaas waan shawwadaniif, waaqayyoos waan shawwadamu itti fakkaata. Akka tolu kaasaa waan sirratti lafaadha. Har'aa jalqabee garaan kee qulqullaa'ee waaqayyo naaf waaqeffata. Maal amiin jedha dhala maal? Akka tolu kaasaa yaa waaqa hojjedha. Garaa qulqulluudhaa inni si waaqeffachuu barbaada. Garaa qulqullaa'aadhaa laaddoodha. Dabalaa jedha yaa waaqa hojjedha. Garaa qulqulluudhaan si waaqeffachuu barbaada. Garaa qulqullaa'aadhaa laaddu. Dhuguma jettanii? Dhuguma jettanii? Sabi kun gungumaa waaqeffata. Jallinaa waaqeffata. Jibbaa waaqeffata. Waaqeffannaa waaqayyo keessa hin jirre nurraa hafataatu. Dabalaa samiin jedhaa. Biyya lafaaf maaliidha? Ibsaadhaati. Ameen. Isa dukkana keessa jiruuf ati ibsaadha. Isa mana keetti badeematu ibsaadha. Ati ibsaa taateetu mul'atta. Biyyi lafa mubaatee mul'ata. Dukkana ta'e mul'ata. Dukkana kee wanti jiru hin beekamu. Ibsaan garuu waasaa ta'e. Ayyaanni sirra jiru kun si ibsa. Ati waan ibsuuf inni sun si argee dhufa. Isin ibsutu waan kan ta'e dhuftan aduun baanaan lafti bariinaan dhuftan mitiire. Gaafa biddeen hojjetan fisiisi gaafa eleen keessan qabbanaa dhufeerra bu'a moo gaafa nuhuu dhufeerra bu'a. Maal jettan? Gaafa nuhuu gaafa itti qabbanaa tise sura ta'a. Ho'aa ta'e natti siqaa. Seetan akkati bijoolli gaafa itti cammooftu sirra darbi. Gaafa itti waa garuu sirra buudhuftee twaa jettee duuti. Ani ibsaadha jedha dabalaati. Ila abiddaati. Ameen. Inni dukkana keessaa inni gamaa si arga. Inni gamanaa si arga. Inni fagoo si arga. Inni dhiyoo si arga. Iyyaati ani ibsaadha jedha. Qaayil waaqayyoon hin waaqeffanne. Hin waaqeffanne qaayil. Hin galateeffanne. Galataaf dhufe waaqeffannaaf dhufe waan tottoraa baate. Ameen. Fuuldura eenyu dhufe? Qaayil fuuldura namaa dhaqe fuuldura waaqayyoo dhaqe. Abeelis. Ameen. Abeel waan bareedaa baate qaayil waan tottoraa baate gaafa dhufu waaqayyo irraa galagalee. Waaqeffannaan kee kun hin ta'u qaayil kan Abeelin hin fuunfate. Ameen. Nan turkaa'e. Qaayil akka jette. Ahaa jette. Waaqeffannaan kan gosi bira geenye kan obboleessaa si bira ga'e na yoo si jalaan ajjeesite achi baaftee kaakotee dhu'eera. Maaliif isaamini qajeelinaa waaqeffatu inni sirrii biteetus inni isu darak na'u darak inni qooraan inni sirrii biteeranii nama baay'ee ajjeestan
Amen. Nama duga umum bagun esgi wajah. Amen. Ati fatati waqif fatta. Amen. Nama segala kali ati fatati waqif fatta kana boleh. Nama ati fatati waqif fatta dalam. Ati fatati waqif fatta. Ero dua ero lalu kasih lalu gafi tu kau nanti lupa. Mana nama ni? Adin tahu je namun. Adin tahu. Hinta tu turte. Garu hinta cara lupi. Amen. 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 Ero kali dia biar. Hinta tu turte lugu. Garu hinta. Amen. Hinta tu tadi sih selama hinta tu sih ada nama tahu ni wakas tadi sih mana namun ni bayi ero ergat kasih ero tu pindah kasih tu kual kau ayy abang tu bayi je cima abang tu hinta apa ada bala bang kasih wakas cima kau le cima boleh cima kau amen mana mesti tu wakas pacuan mana wah amen wakas yang pura wakas pernah kada sini pakai amen ini lama fa lakukan sebuah jauh lantan kuda tu masuk lantan akan tidak ini gaji kesan sini kita amen gaji kapa jenis wakil facun rajilat amen wakil fana gaji kap namun tu kata kaji wanda boleh baik garu gaji kap amen kuven kaya garu gaji kap erwa siapa kawan dua kubte okan serai okan ini jite garu gaji kap Farfatte garu gatingkam, lallabde garu gatingkam, waq gatingkam ane waq uno jisisi. Amen. Inni kulkullo ta fundratti gatike sansini kenna. Amen. Amen. Fundra saatinni kumata fundratti gatike sansini kenna. Amen. Isa waqe fatte sa tulte kana gaafachida tommarte nyaata. Amen. Waqe fanna gatikam waqe fanna. Amen. 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 Dua manamuni bayi waqe fanna sani gatingkam. Ani wato ko situ pada gatida ma waqe fanna. Amen. Namun di bawah nama kerana final bukan jama ko faye, duda ko gora faye, cancer ilang faye, mana mau tu mawa katiga lup kan dulu muras. Isu mah yuba kagar tadi lup tadi jika yusa yuba kahar ki. Amin jadi ni. Mali musa itu tu makarade wa bidati bayar tu dia tu barang awal tibata. Amin. Kenapa? Kota amma gajiwan kau tu kabur. Amin. Malu menjerasi. Amin. Ada cerukasa ya wa ko jerabe. Ya wa kayu. Singkaran daerah. Singkaran. Waqif fanna ko gaji nabi. Waqif fanna ko gaji nabi. Lepas jera ya wa kayu jera. Ya wa kayu. Singkaran dah. Singkaran. Lalam ni ko gaji nabi jera. Lalam ni ko gaji nabi. Gaji ram najirachi se wala mana. Gaji ram najirachi. Kuma waqif fanne gaji kau. Nama lalu temu apa waqif fanjulu. Wayo dupan dual. Waqif fandu gaji kau amin jera mana jera. Masan waqif fandu yang ke gaji kau ini. Waqif fandu ke gaji kau. Jadi gaji kau. Waqif fandu gaji kau waqif fandu. Bena gaji nak apa nak jauh ramai macam musa. Atuar gaji pun tiba. Waqif fandu gaji kau. Haleluya. Gaji kau berjul. Jimme baju kung gaji kau. Rukuma. Aman nam fulre ke sana berdela lam kung gaji kau mana. Amin. Gaji ke nyawalan nu kafalan tijo. Gaji kam na wakarra. Inilah karena tu wakaran sak gaji si kapan ubek. Si yubon sa si jirachi sa borita purat. Dapat digara kullu wajah tu dapat digara kullu waqifat. Kalau kami heru pun sura jirachi herin. Gara kullu aku tu herin. Waqifan nak itu gaji kamai herin. Haleluya. Iya tu waqifan nak gaji kamala. Gaji nak kamu waqifan nak kau dah mana? Waqifan nak gaji kamala. Kanap garakul kullu. Amin. Amin. Bukan je lah garakul kullu. So betul bukan je lebih pada garuan danun. Amin. Rumah. Kalau teman cewek jiwa ke pasal kisan gaji sani sioli, hangkenya gaji sioli tu. Amin. Mereka je lah namun tu gaji sani pun ada dalam. Namun tu gaji sani pun ada. Sebenarnya namun tu gaji sani pun ada dalam. Namun tu gaji sani pun ada. Iya, anu gaji bawa ke federal. Anu gaji bawa. Waqif fanna ko gaji ka badayati. Waqif fanna. Bika tu hati ala hadimus. Haleluya. Waqaya tabiket gaji hagur. Amin. Waqaya mimman ke gaji gaji hagur. Amin. Waqaya julma ke gaji gaji hagur. Amin. Waqaya chokara ke gaji gaji hagur. Amin. Yo waqif fanna. Amin. Laga waqif fanna. Muka waqif fanna. Nama dua badu waqif fanna. Enyu waqif fanna. Bawa kabla.
Kanaaf carraa kana waan arganneef of eeggannaadhaan waaqeffachuu danda'a. Of eeggannaadhaan keessaa bahuu dandeessa carraa kana keessa. Carraa eenyuun argatte. Ameen. Dhuguman jedhan namoonni mana qaalluu keetti tumamaa turtan jirtudha. Mee mana qaalluu keessa hojjetaa ture meeqa sana agarsiisu. Mana qaalluu ture beeka waa'ee qaalluu namni jedhu. Tokko, lama, sadii, mee afur, shan, ja'a. Mee ol kaasnaa tokko. Isin isin miti. Harmeen keenya ol kaa'ame tokko. Mana qaalluu turtanii? Achi wayyaa moo as wayya? As wayyaa? Manni garaagarummaan sanaaf kanaame. Beekotti beekama beekotti. Amma kan keessan isa qaalluu sana wayya moo sana? Isa kana wayya. Manni garaagarummaan saame. Garaagarummaan saamtee wanni fidaa korma fidaa jaa goromsa fidaa jaa haala namaayyuu fudhatoo maala maangoo. Goromsa fidaa korma fidaa yoo dhala laatte biyyuu homaa immoo siin godhu. Eega fidaa jedhee eega keessatti maaliif immoo waa siin godhu? Tokkollee hin godhu. Maaliif? Beeka haga hin godhu. Ajjeesa malee hin godhu maali? Hin ajjeesa malee waa hin godhu. Amma sin akkamitti gara waaqeffannaa kana dhuftan? Waaqeffannaa. Akkumatti kiristaana taatan? Waaqeffannaa nuti ijoolleen godhu kusannaan allaqe. Mijaan dhukkubannaa dhattan? Achumaan beektee sana achi taptan? Achumaan waaqa koo argadhee ijoolleen koos fayyisa. Durumaa waaqa keessan inni kun? Eeyyoo. Durumaa waaqa koo ameen. Hallelujaa. Amma ijoolleen keessanii fayyiteetti achi dhiistaniitti. Amma umurii amma kana guutuu mana qaalluutti dabarsitan yeroo yaadatan maal sitti dhaga'amame? Yaadatu baay'ee natti dhagahama waaqayyo dubbii waaqayyo. Amma kana turuu keessan yeroo namni kun si jalaa qubachuu isaa maal sitti dhaga'ama? Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe kaasa kan argadhe. Hamma kanatu nama hin turtan hin kassartan kisaaraa gabaa kisaaraa dhaabattan hamma kana kassaruu keessa maal sitti dhaga'amaa jedhe? Waaqayyoon arga hojjuu qonnatti dhagahama kan? Kana wayyamoo waan keessa godhe? Kana wayya. Nama sana kan carraa kana kan argatte maal hin jirtaa jedhee. Beeti godhe. Qaalluu jaamti moo waa'ee qaalluu beektu? Mana qaalluu ture. Manuma qaalluu turte. Maal hojjettati? Ani cabbee faana ammaa lafa faa daakuu. Daakunii kee. Cabbee aantee haftaaf. Isaan immoo maal godhu? Isaan immoo hin fagu kan. Hin fagu. Akkamitti fagume? Gorduu bataanii dukkana keessa fagu. Dukkana kee ta'anii. Achi turte. Sira hundumaa beektachi. Mee achitti waan agartee jibbiti qabdaa yookaan jaallatti qabda? Maal jibbite? Waan jibbe keessa kafana gaarii achitti turfachuu nama hin jaallatu seetannisu. Wayyaa uffannaa hinaa? Hinaadha. Hinaadha kana ani jibbe baay'ee jibbe. Kan biraa? Kan biraa wanti isaa dukkana keessa waan hundumtuu wanti namatti tolu baay'ee na jibbe. Mee achitti mana waan jaallatte mana qaalluu keetti waan jaallatte jira? Ani waan an jaalladhe hin qabu tokko. Ammam turte gachi baate? Amma waggaa 22 guuteera xiqqoodha yeroo akaakayyuun koo lubadha. Abbaan koo faarfataadha. Ani immoo daakonni ture. Achuma keessa mana qaalluu keessa? Luba qabaa qaalluun? Qaba Way gudee. Amma achi wayya moo kana wayya? Kana wayya. Amma mee isa dura achi turte gaafa dhageessu gaafa yaadatu maal dhaga'ama? Gadda guddaan natti dhaga'ama. Amma hoo? Amma baay'een gammadan. Maal jette namoota mana qaalluu jiran miidiyaadhaan mana taa'anii kan siidha eessaa dhufte? Ani ginda baratidha. Ginda baratti dhufte warri ginda baratti kaachisii shuguutee culluttee ta'anii si ilaalaa jiru. Akkuma isaan maal jettame? Baay'ee kisaaraa guddaadha. Akaakayyuun koo mana qaalluu keessatti gashaa ture. Qaallichi dachaas jedhama. Baay'ee kisaaraa gurguddaa ijoollee 15 wajjin dhalatee nam lamatu hafee akaakayyuun koo inni achitti galee otoo jireenya gaarii hin argin otoo deemuu mana qaalluurra dhumarratti ijjisaa jaamee ture. Nummoo gara waaqayyoo erga dhufne naannoo nama 200 ni jirra amma. Baay'atanii. Kanaafuu maal dhaamta?
Kanaafuu dhiisanii gara waaqayyootti otoo deebi'anii baay'ee gaariidha dhaheen yaada. Isinuma rakkittee isin ajjeefti malee seexanni waa isiniin gootura yaadni kee. Homaan gootu. Ammati afaanii turtee abbeen kee faarfataa isheetii akaakaan kee luba isheetii ati immoo kuni wanta tokko sinumtu seexanaa. Meemmani yeroo sana miidhaa akka mana keessa ragaa ture. Midhaan nyaatamu jiru baay'ee rakkina gaa. Waanni mana sagadaa sun keessatti ta'u bujaleen nama achitti fitti baay'ee rakkina jabaa ture safara sunitti namni baratee hin guddatu gaa'ila dhaabbatee hin turu erga wangeelli naannoo keenya dhufee ergasii amma namoonni baay'een amma kunoo hojjettoota ta'anii biyyayyuu bulchuu eegale. Duraan barachuu hin dandeenye. Hin danda'amu baay'ee ulfaata. Wayyaa haara uffachuu hin danda'ani akka dhiqachuu hin danda'an mataa miiccachuu illee hin danda'an namni akkas xinnoo isaa. Amma garuu ati bareeddee suufii uffattee mushura yoo fuute moo amma tu seexanni teessee argee maal si godha amma tokkotti uffattee deemtu. Homaana gochuu danda'u yaaleera garuu kufeera bara baraan deebi'ee hin ka'u.